Amnesty International sarbama mirga namoomaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti raawwatame jedhe ilaalchisee gabaasni caamsaa darbe baasee dogoggoraa jechuun dhiifama gaafateera jedhanii kan miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasan dogoggora ta'uu dhaabbatichi beeksiseera. Qorataan mirga namoomaa Amnesty International kabaha Afrikaa Fissahaa Taklee dhaabbaticha dhiifama gaafachuun dhugaa ta'uu himanii dhimma dhiifama gaafataniif akkanaan ibsu. ባለፈው አርብ ነበር የወጣው ቪዲዮ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ተለቀቀ ነው ጅማተ ደርቤ ቱሬ ካምቤ ቪዲዮዳ ትዊተር irratti ture kan gadhiifame dhimmisaa ajjeechaa Hacaaluu waxabajjii 23 booda waa'ee namoota hidhamanii waa'ee walitti bu'iinsa uumamee tureeti viidiyoon sun adeemsa keessotti qabnu osoo hin eegin ture kan gadhiifame ulaagaa keessa darbuu qabu osoo hin guutiin dogoggoraan gadhiifame saniif jennee haqnee dhiifamas gaafannee jirra. Dhimmi dhiifamni gaafatameef gabaasa caamsaa darbeen kan wal argu miti ka jedhan obbo Fissahaan miidiyaaleen Itoophiyaa akkasaniin gabaasuun sirrii miti jedhu. አይ ከሱ ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም ለኪ gabaasa caamsaa keessa baasne waliin waan wal arguun qabu gabaasni yeroos baasne ammallee jira gabaasa sanaan bu'aan qorannoo argamee fi yaada furmaataa keenye ammallee marsariitii keenyarra jira miidiyaaleen biyya keessaa haala kanaan gabaasuun isaanii sirrii miti gabaasa sana waliin wanti wal arguun jiru. Oduu sataanutti wayitan darbuu guyyaa kaleessaa dhukkubsachuun Jawaar Mohaammed himamuu hordofuun hiriira nagaa magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti bahame irratti namootni humnoota nageenyaa mootummaatiin ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaaf badii dhaqqabeef humnoota biyya alaa ta'anii Oromiyaa jeequu barbaadu jedhe gaafatamtoota taasiseera. Shaashamannee irraa haa eegallu. Guyyaa kaleessaa ganda duwwaa tokko maskiida Haamiltan jedhamutti namni tokko na biratti ajjeefamee